Kan dhaggeeffataaf daawwataa jirtan Keelloo Miidiyaadha. Nagaan keenya bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu jechaa oduu irraan isinitti hima. Waboon sulultaatti ajajaa poolisii aanichaa dabalatee namoota 2 ajjeesuu himame. Waraanni bilisummaa Oromoo kaleessa muddee 10 bara 2024 haleellaa Shawaa Kaabaa aanaa sulultaatti gaggeesseen ajajaa poolisii aanichaa dabalatee namoota 2 ajjeesuu isaa maddeen adda addaa himanii jiru. Haleellaa kaleessaa kanaan ajajaa poolisii aanaa sulultaa ajjeefame maqaan isaa Komaandar Laggasaa Siyyum yoo ta'u, isa waliin namni 2 ajjeefamuu isaa Addis Istaandardii maddeen isaa wabeeffatee gabaaseera. Ajjeechaan alattis namoonni 2 madaa'utu himame. Qondaalonni nageenyaa haleellaan irratti raawwatame kunneen waliigaltee araaraa tibbana mootummaa fi ajajaa waboo zoonii giddu galeessaa duraanii gidduu taasifame raawwachiisuuf marii hawaasaaf bobba'an ta'uu kominikeeshiniin aanichaa ibsee jira. Haleellichi iddoo addaa Roob Gabayaa jedhamutti kan raawwatame yoo ta'u, namoota ajjeefaman dabalataan namoonni 2 madaa'uu fi namoonni biroo 2 ukkaanfamanii fudhatamuu kominikeeshiniin aanichaa ibsee jira. Namoota haleellaan madaa'an keessaa itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa aanichaa Siisay Bashaadaa akka argamanii fi wal'aansaaf gara hospitaala Caancoo geeffamuu miidiyaaleen gabaasaniiru. Qondaaltonni nageenyaa haleellaan irratti raawwatame kunneen waliigaltee araaraa tibbana mootummaa fi ajajaa waboo zoonii giddu galeessaa duraanii Sanyii Nagaasaa gidduu mallattaa'ee raawwachiisuuf marii hawaasaaf bobba'an ta'uu kominikeeshinichi ibseera. Kominikeeshiniin aanichaa ibsa isaatiin mootummaan humni shororkeessaa ABO Shanee karaa nagaatiin akka galan tattaaffii olaanaa gochaa otoo jiruu bifa waamicha abbootii gadaa hawwan siinqee fi mootummaa irraa maqeen gochaa qaanessaa raawwatee jira jedhee jira. Haa ta'u malee jaarmiyaan hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo gama isaatiin ibsa kaleessa galgala baaseen haleellaa kanaaf itti gaafatamummaa fudhateera. Waboon gama isaan opereeshinii konkolaataa paatiroolii irratti xiyyeeffateen Komaandara Laggasaa Siyyum ajjeefamuu fi itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa aanichaa Siisay Bashaadaa madaa'uu kan ibse miseensota raayyaa ittisaa fi poolisii biroo ajjeesuu fi kaan ukkaamsee fudhachuu eeree jira. Taateen kun waldhabdee waggoota 6 waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa gidduutti adeemsifamaa ture keessatti ajjeechaa qondaaltota mootummaa irratti xiyyeeffatee raawwatame keessaa isa tokkodha. Ji'a Sadaasaa bara 2024 godina Shawaa Kaabaa aanaa Wacaalee keessatti haleellaa hidhattoonni raawwataniin bulchaa aanichaa obbo Nugusee Kooruu dabalatee qaamoleen nageenyaa 45 ol ta'an ajjeefamuu isaa gabaafamaa tureera. Oduu itti aanuun Gujii Waadaraatti mucaan dhiiraa waggaa 5 waraana mootummaan gudeedamuu himame. Waraanni waggoota 6 ol butuchaa kan jirtu Oromiyaa keessatti yakkaaf dararaan uummata nagaa irra ga'u itti fufeera. Akka kanaan godina Gujii aanaa Waadaraa magaalaa Waadaraatti daa'imni dhiiraa ganna 5 miseensa raayyaa ittisa biyyaa yakka gudeeddaa irra ga'u maddi oduu kanaa VOA'n gabaaseera. Haati daa'ima kanaa Aadde Baddeessaa Baqqalee mucaan isaanii miidhaan irra ga'u VOA'f himaniiru. Miidhaan kun Sadaasa 20 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa daa'ima isaanii irra ga'u ibsanii daa'ima isaanii kana waraanni mootummaa koshooroon sii kenna jechuun sossobee ofitti waamee akka gudeeddaa irratti raawwate himame. Yaada haati isaa laataniin mucaan dhiiraa isaanii kan ganna 5 rakkoof saaxilamuu dubbataniiru. Poolisiin Waadaraa dhimmicha abbaa alangaa waliin qorataa akka jiru caqasee jira. Yakkoonni akkanaa Oromiyaa keessatti raawwatamuun isa jalqabaa miti. Oromiyaa kutaalee hedduu keessatti miidhaan saalaa irra deddeebiin dhaga'ama. Oduu keenya itti aanuun intala Abbaa Duulaa Abbaa Gammadaa abbaa warraa ishee waliin ukkaanfamtee qarshii miliyoona 16 gaafatamte. Tibbana maatiin Abbaa Duulaa Gammadaa ukkaamsamuun maallaqa gaafatamuu isaa miidiyaaleen gabaasaa jiru. Qondaala mootummaa olaanaa nama paartii OPDO gadi dhaabuu irraa qabee PP duuba jiraachuun isaa himamu Abbaa Duulaa Gammadaa jala maatiin hidhattootaan ukkaanfamuun barameera. Namoonni ukkaanfaman intala Abbaa Duulaa Aadde Soorettii fi abbaa warraa ishee obbo Mootii ka jedhamu yoo ta'an, namoonni ukkaanfaman hiikamuuf qarshii miliyoona 16 kaffalamuu akka qaban gaafatamuu isaanii ibsameera. Ta'us intalli Abbaa Duulaa Gammadaa abbaa isheetti bilbilachuun namoota ishee ukkaamsan to'annaa jala oolchisiisuu dandeesseetti jedhame. Qarshii gaafatamte osoo hin kaffalin hiikamuu danda'u ishees ibsameera. Kanneen ishee ukkaamsan akka isheen maatii aangaa'otaa taate hin beeknu jechuun yaada kennuu isaanii Itiyoo Fooram gabaasee jira. Maddeen odeeffannoo akka jedhanitti gareen gocha kana raawwatan miseensa humna addaa Oromiyaa yoo ta'an, taateen kun Mojootti uumamuu isaa gabaafamee jira. Oduu keenya itti aanuun dhibdee gidduu isaanii furachuuf jaarsummaa Erdogaan fudhachuun Somaaliyaa fi Itiyoophiyaan tibbana wal arguuf akka jiran himame. Gaanfa Afrikaatti biyyoonni ollaa walii ta'an Somaaliyaa fi Itiyoophiyaan dhibdee keessa seenuu atakaaroo yaadaa irraa hanga waraanaan walitti bambanuutti ga'uun isaanii ni yaadatama. Lola gidduu isaanii jaarsummaan furuuf Turkiin walitti waamtee akka jirtu gabaasaaleen himaniiru. Akka kanaan dureewwan Itiyoophiyaa fi Somaaliyaa
Ankaaraatti wal arganii mari'achuuf ta'uu isaanii ibsamee jira. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahimad fi pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammad Tarkii magaalaa Ankaaraatti fuulleetti wal arganii mari'achuuf akka jiran VOA'n maddeen wabeeffachuun gabaaseera. Pirezidaantii Hassan Sheikh Mohammad waldhabdee Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduu jiru hiikuuf marii marsaa sadaffaa Ankaaraatti gaggeeffamu irratti hirmaachuuf kaleessa gara Ankaaraa imalaniiru jechuun Addis Istaandardi VOA wabeeffatee gabaasee jira. VOA'n akka gabaasetti marichi akka gaggeeffamuuf gaaffii ka dhiyeessite Itoophiyaa yoo taatu, pirezidaantii Somaaliyaa ammoo gaaffii dhiyaatee fudhachuu ibsameera. Pirezidaantichi garas kan imalan marii marsaa sadaffaa Itoophiyaa waliin taasifamu irratti akka hirmaataniif affeerraa pirezidaantii Tarkii Reesiip Erdogaan godhaniin ta'uu ibsameera. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahimad maricha irratti yoo argaman erga jalqabaa bara 2024 Itoophiyaan Somaalilaand waliin waliigaltee ulaa galaanaa mallatteessitee booda yeroo jalqabaaf dureewwan biyyoota lamaan fuulleetti wal arguuf kan jiran ta'uu ibsameera. Ji'a gayya darbee ministeeronni dhimma alaa biyyoota lameenii Turkii Ankaaraatti wal arguun marii marsaa lammaffaa gaggeessuun isaanii ni yaadatama. Mariin marsaa lammaffaa bu'aa malee xumuramuu hordofee pirezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammad mariiwwan Ankaaraatti gaggeeffaman kan hin milkoofneef Itoophiyaan birmadummaa fi tokkummaa daangaa Somaaliyaa waan hin kabajneef jechuun isaanii ni yaadatama. Oduu keenya dhumaatiin haleellaa qilleensaa waraanni Sudaan gabaatti raawwateen namoonni jumulaan ajjeefamanii jedhame. Waraanni Sudaan lafa gabaa lixa naannoo Daarfuritti haleellaa qilleensaa raawwateen namoonni 100 ta'an ajjeefamuu gabaafameera. Gareen ogeessota seeraa hatattamaa gaafa wiixataa haleellaa magaalaa Kaabkaabiyyaa lafa gabaatti raawwate ajjechaa jumulaa suukanneessaadha jechuun ibseera. Yeroo dhiyoon as waraana Sudaaniif garee hidhattoota Rapid Support Force gidduu lollammaatee jira. Lolaa aangoof ji'oota 19 darbaniif taasifameen lamman isaanii yakka waraanaa raawwachuu ni yaalu. Waraanni Sudaan rakkoo namoomaa isa guddaa jedhamu kan uume yoo ta'u, namoonni miliyoona 11 ta'an qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru. Akka gareen ogeessota seeraa hatattamaa jirutti haleellaan kun yeroo jiraattonni naannichaa iddoo Kaabkaabiyyaa jedhamtu gabaaf bahanitti raawwate. Daarfur keessatti magaalaan to'annoo waraanaa jala jirtu Kaabkaabiyyaa eebila darbeerraa qabees marfamtee jirti. Haleellaan gabaatti namoota nagaa irratti raawwate sarbama seera idil addunyaatti jedhan ogeessonni seeraa kunneen. Gareen waraanaa Sudaan lolaa jiru Rapid Support Force magaalaa Omdurmaan walumatti qabee haleeluudhaafis qeeqaniiru. Gaafa kibxataa dubbii himaan waraanaa Sudaan haleellaan qilleensaa raawwate waan sirrii biyya eeguuf taasifamedha jedheera. Waraanichi qiyyaafannoo Rapid Support Force naannolee jireenyaa keessatti dhokatan ni haleellaa jedhee jira. Gareen mirga namaaf falmu Human Rights Watch biyyoota gamtoomaniif gamtaa Afrikaatiif loltoota Sudaanitti bobbaasuun uummata nagaa akka eegan gaafatee jira. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoon irraaf qabanne kana fakkaataa akka guyyaa boriin haga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.